Ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyootti waraanni Bilxiginnaa dargaggoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Weeraraa hidhattoonni finxaaleeyyii faannoo godina Salaalee Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti bananiin hawaasi naannoo gurmaa'ee ofirraa qolate. Waliigalteen Piriitooriyaa itti fufinsaan hojiitti akka hiikamuu biyyoonni 10 gaafatan. Mootummaan Ingilizii lammiileen isaa biyya Itoophiyaa keessa jiraatan kutaalee biyyattii 11tti socho'uu akka hin qabne akeekkachiise. Maalitti humni nagaa kabachiisaa Yuunaayitid Neeshin ba'uu hordofee hidhattoonni buufata waraanaa magaalaa Kiidaal to'atan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyootti waraanni mootummaa Bilxiginnaa dargaggoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan Bilxiginnaa ilmaan Oromoo hedduu maqaa garaa garaa itti maxxansuun qe'ee abbaa isaa keessatti haala suukkanneessaan badii tokko malee ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Haaluma kanaan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo ganda Ambaltaa jedhamu keessatti Engadda jechuunis gaafa onkoloolessa 31 bara 2023 waraanni mootummaa Bilxiginnaa sochii halkan sa'aatii 10 irratti taasisaniin dargaggoo maqaan isaa Falmaa Waldee jedhamu qe'ee isaatti marsuun dhokaasa irratti bananii haala suukkanneessaan ajjeesuun barameera. Ganda walga'ii Bubbukkaa keessattis nama Shuumaa Dirribaa jedhamu abbaa ijoollee 5 rasaasaan rukutanii kan madeessan yoo ta'u, Shifarraa Abdii abbaa ijoollee 6, Nuuree Nagaashii fi Admaasuu Taaddasee abbaa ijoollee 4 qabanii fuudhanii deemuun magaalaa Dambidolloo ganda Duwwaa 7tti hidhanii dararaa jiraachuunis himameera. Kana malees namni maqaan isaa Daggoo Warquu jedhamuu fi abbaa ijoollee 3 kan ta'e osoo irratti dhoka'uu fiigee harkaa ba'e jechuun maddeen keenya dabaluun himaniiru. Akka maddeen jedhanitti dargaggeessi Falmaa Waldee jedhamu abbaan isaa waan irraa du'eef hojjetee haadha isaa kan jiraachisu isa qofaadha. Haati isaa kun isa dhabuun ishees egereen ishee yaaddessaa ta'uu dubbataniiru. Weeraraa humnoonni finxaaleeyyii faannoo godina Salaalee Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti banan uummanni aanichaa qindoominaan ofirraa qolachuun dhaga'ame. Hidhattoonni faannoo meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'achuun konkolaataa 10 oliin naannoo Amaaraa aanaa Reemaarraa ka'anii aanaa dharraa ganda Abboodhootti dhukaasa akka banan himu jiraattonni. Kaayyoon hidhattoota kanaa akkuma bara darbeetti oomisha midhaanii qonnaan bulaan walitti qabatee jiru saamuu fi hawaasa Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaasuu tures jedhan maddeen. Ammas taanaan mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa naannichaa eeguu irratti hojjechuu dhabuunsaa nu yaaddessaa jira jechuun jiraattonni ganda Abbadhoo himataniiru. Kaleessa ganama naannoo sa'aatii 5 keessa taateen kun raawwachuu jiraattonni naannoo dharraa ganda Abboodhoo himaniiru. Hidhattoonni faannoo meeshaalee waraanaa gurguddaa fe'achuun konkolaataa 10 oliin aanaa Reemaa magaalaa Reemaarraa ka'anii aanaa dharraa ganda Abboodhootti dhokaasa akka banantu ibsame. Haleellaan baname guddaa fi sodaachisaa turus birmannaa hawaasa Oromoo aanaa dharraatiin hidhattoonni faannoo of duuba akka deebi'an taasifameera jedhan. Bara darbe yeroo akka kanaatti weerarri wal fakkaataan aanicha irratti banamuu kan yaadachiisan jiraattonni kaayyoon weerarichaa saamicha midhaan callaa reefuu maasaarraa galfamaa jiru akka ta'e waan bara darbee raawwatamerraa hubachuun ni danda'ama jechuun himaniiru. Taateen wal fakkaataa aanaalee godina Shawaa Kaabaa garaa garaa keessatti raawwatamaa jiru kun waraana qindaa'aa saamicha qabeenyaa fi babal'ifannaa lafa gidduu galeeffate ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa weerara daangaa kana akka galtee siyaasaatti dhimma itti bahaa jira jechuun jiraattonni komataniiru. Bulchiinsi aanaa dharraa fi godina Shawaa Kaabaa iyyannoo hawaasaaf bakka osoo hin kennin komii hawaasaarraa gurra cufataniiru jedhu maddeen. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa garaa garaa kanneen akka Dagam, warra Jaarsoo, Yaayyaa Gullallee fi Dharraa keessatti rakkoon wal fakkaataa irra deddeebiin dhaga'amuu eegaluunsaa waggaa 2 ol lakkoofsisee jira jechuun OMNtu gabaase. Waliigalteen Piriitooriyaa itti fufinsaan hojiirraa akka ooluu biyyoonni 10 gaafatan. Bu'aa waliigalteen Piriitooriyaa buuse jajuun tasgabbii fi nageenya lammiilee waaressuuf hojiin itti fufaan akka hojjetamu imbaasii fi ergamoonni biyyoota 10 teessoon isaanii Finfinnee taasisan gaafataniiru. Ibsi waloo imbaasii fi ergamoonni biyyoota Awustiraaliyaa
Kaanaadaa, Deenmaark, Niwuziilaand, Noorweey, Swiidinii fi Ingiliz baasaniin waliigalteen Piriitooriyaa gama waraana mootummaa federaalaa fi loltoota Tigraay gidduu ture dhaabuu fi nagaa buusuu keessatti gahee qabaachuu ibsaniiru. Haa ta'u malee nageenya lammiilee waaressuuf wantoonni biroo dabalataan hojjetamuu qabu jedhaniiru. Waraana hiikkachuu, sochii waraanaa dhaabuu, deebisanii ijaaruu, marii biyyaalessaa, humnoota Eertiraa fi humnoota mootummaa hin ta'in lammiilee buqqaafaman deebisanii qubachiisuu, haqa ce'umsaa raggaasisuu fi badii raawwatameef itti gaafatamummaa mirkaneessuudhaan hojiirra oolmaa waliigaltichaa to'achuu fi adda baasuun kan hafu ta'uu ibsichi addeesseera. Qaamoleen hundi waliigalticha guutummaatti hojiirra akka oolchanii fi rakkoo jiru mariidhaan hatattamaan akka furan gaafannaa jedha ibsi bahe kun. Hokkora naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti mul'atuun walqabatee dhiittaa mirga namoomaa naannicha keessatti mudachaa jiru yaaddessaadha jechuun qaamolee hidhatanii socho'an lola akka dhaaban waamicha taasisaniiru. Lammiilee nagaatiif eegumsi akka taasifamu, lolli akka dhaabbatuu fi mariin hunda haammataan akka geggeeffamu qaamolee hidhatanii socho'an gaafannaa jedha ibsi bahe kun. Mootummaan Ingiliz lammiileen isaa Itoophiyaa keessaa jiraatan kutaalee biyyattii 11 keessatti socho'uu akka hin qabne akeekkachiise. Ministeerri Hajii Alaa Ingiliz naannolee Itoophiyaa keessaa sababa rakkoo nageenyaan socho'uun balaa qaba jedhee 11 ifa taasiseera. Lammiileen biyyattii wayitaa gara Itoophiyaa deemtanii fi naannolee 11 eeraman keessa socho'uuf yaaddan dursaatii haala jiruuf xiyyeeffannaa godhaa ittiin jedheera. Naannoleen keessa deemuu of eeggannaa gochuu barbaachisa jedhaman kunis naannoo Oromiyaa, naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz, naannoo Gambeellaa, naannoo Sidaamaa, naannoo Giddugala Itoophiyaa, naannoo Kibba Dhiyaa Itoophiyaa, akkasumas Kibba Itoophiyaa fi naannoo Somaalee fi naannoo Affaaridha. Oromiyaa keessaa imalli gara godinoota Wallaggaa Arfan, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa keessatti taasifamu haafuu jechuun lammiilee isaaf gorsa 31/2023 kaleessa baaseen ibseera. Daandii isa guddaa irraa kan hafe daangaa Keeniyaa irraa kiiloomeetira 10 gadi itti hin dhiyaatinaa kan jedhu gorsi bahe sun yoo akkaan dirqii ta'e malee gara godina Gujii fi Gujii dhihaa akkasumas Shawaa Bahaa keessa daandii guddicha Mataa Haaraa fi Walancitii gidduu jiru bitaa fi mirgaan kiiloomeetira 10 caalaa baatanii akka hin deemne jedheera. Akkasumas naannolee maqaa dhahaman kana keessatti bakkoota deemamuu hin malle adda bahee gorsi darbeera. Maalitti humni nageenyaa kabachiisaa dhaabbataa mootummoota gamtoomanii bahuu hordofee hidhattoonni buufataa waraanaa magaalaa Kiidaal jiru to'atan. Hidhattoonni Tuwareeg kaaba Maalii keessa socho'an humni nagaa kabachiisaa dhaabbataa mootummoota gamtoomanii biyyattii keessaa bahuu hordofee magaalaa Kiidaal to'achuu beeksisan. Magaalli kun buufata loltootaa humna nagaa kabachiisaa ta'uun tajaajilaa turte. Loltoonni dhaabbataa mootummoota gamtoomanii gaafa onkoloolessa 31/2023 magaalattii bahuu hordofee hidhattoonni Tuwareeg kan to'atan. Humnoonni Tuwareeg miidiyaa hawaasaa irratti ibsa baasaniin magaalaa Kiidaal to'achuun injifannoo arganne jedhan. Maalitti bulchaan naannoo magaalaa Kiidaalii madda oduu AFP'tti akka himanitti hidhattoonni Tuwareeg magaalaa buufata humna nagaa kabachiisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan to'atan akkuma humni nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii baheeni. Hidhattoonni Tuwareeg kaaba Maalitti bulchiinsa of danda'ee hundeessuuf kan socho'an yoo ta'u, kanaan dura mootummaa wajjin waliigaltee irra gahan illee mootummaan waadaa isaa hin kabajne jechuun lola itti bufan. Hidhattoonni kun humni nagaa kabachiisaa United Nation buufata itti fayyadamaa ture kana waraana mootummaatti kennanii bahuun hin fudhanne. Mootummaan Maalii waraanaan bulaa jiru humni nagaa kabachiisaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii hidhattoota dhabamsiisuu hin dandeenye jechuun akka bahu ajaja kennuun humnoonni nagaa kabachiisaa kun bahaa jiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.